ifulaan. Sabku ifuu agarte ifuu kunoo akkuma waadaa isiniif galee ifinaaf jechuun kanadha mucaanii jechuudha. Hin bareedu maaloo maashaallah jedha eebbisaa fi itti buuta mucaa hin tuqee. Naa kunoo mucaan kanadha haati aga dhuftuu fi mucaan immoo kanadha ifinaaf jechuuni. Naa asumaanis na eebbisaa ifinaaf illee yoo isiniif hin taane immoo maqaa biraanaaf moggaasaa isiniin jedhee jira. Waan kijibaa ani isiniif hin dhiyeessine waan qabatamaa isiniif dhiyeesse seenaa baay'ee garaa nama balleessu seenaa baay'ee nama gaddisiisu garuu gadda booda immoo waan gammachuun jiruufu obsa horattee mucayyoon kunillee mucaa kanaan waan ifa argituufu ifinaaf jechuun kanadha isiniin jedha. Guddaa galatoomaa yaada keessan immoo dogoggora keenya immoo waa hundayyuu koomentiin nuuf barreessaa jedhin ishee haa ifu. Tole galatoomaa hordoftoota waan gootu maal isa kun hin hafte kun hodhuun gadhu nuunnu keenya nuunnu habiibii. Galatoomaa turtii gaarii nu hordofaa gadhumatti yaada keessan akkuma isiniif ibse immoo koomentiin naaf barreessaa. Ashama kabajamtoota hordoftoota waan kootuuf akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kiyyaa galatoomaa jirtu jiruun akkam jireenya akkamii ana bira bareedaa yeroo dheeraaf walirraa banneellee jirra nuuf galchaa isiniin jedha haaluma jiru haaluma jireenyaan naan mijoofneef isinirraa badee natti tolee miti kan badee jechuudha baduu kiyyaaf illee nuuf galchaa isiniin jedha sumaanii viidiyoo yeroo darbe isinii waraabe irratti ijoolleen galateeffachuu barbaadullee ni jiranii. Ijoolleen si cina dhaabbannaa rakkoon kee maali naan jettanillee ni jirtanii karaa toora WhatsAppiidhaan iimoodhaan ijoolleen rakkoon kee maali mucayyoo jette sanallee si gargaarra naan jettan ni jirtu guddaa galatooma ani gargaarsa yaadaa malee gargaarsa hin fedhu jechuudha. Asumaanis immoo ijoolleen komiillee dhiyeessitan ni jirtu jechuudha. Viidiyoo yeroo darbee mucattiin na bira jirti akkasiniin jedhee isinii waraabirra jechuudha yoo jettanii. Dhugaadhaan yoo viidiyoo dhugaa ta'ee maa mucayyoo asin baasiinii namni naan jettanillee ni jirtu. Mucayyoollee maas baasuu yoo dhiifte immoo daa'ima maa nuun agarsiifne namni naan jettanillee ni jirtu. Har'a daa'ima isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Haati waan mul'atu hin feeneef isiniif himeera. Viidiyoo gadhumaatti odoo dhaggeeffattanii jechuudha warri gaaffii kana na gaafattanii irra deebitanii nan gaafattanii. Viidiyoo irratti waan mul'atu hin barbaanneef. Haamlee ishiitiif illee haamlee maatii ishiif illee jechaadha malee waan biraa miti jechuudha. Ijoolleen muraasti takkallee naan jettanii jirtu. Ijoolleen Yemen keessatti viidiyoo waraabdanii ijoolleen viidiyoo dalagdanii yeroo baay'ee ni kijibdanii jettanii jiru. Ani kan dhuunfaa kiyyaa akka waan kootti jechuudha akka waan kootuubitti waama qabatamaa isiniif waraabaa jira jechuudha agamma waan kijibellee hin qabu. Ijoollee magaalaa sanaa keessa jiran immoo ani bakka bu'ullee hin danda'u dhugaa waraabanii kijiba hojjetanii ani waan ni beeku hin jiru jechuudha. Gabaabumatti waan ofii kiyyaa garuu waan qabatamaa isiniif dhiyeessaa jira jechuudha. Asumaanis immoo waan qabatamaa oguun isiniin jedhu wanti mucayyoo kanaa dhugaadhaan yoo qabatamaa ta'ee maaliif daa'ima nuun dhiyeessine waan jettaniif daa'ima amma isin agarsiisuu danda'a jechuudha gabaabumatti. Dhugaadhaan immoo yoo dhugaa taate mucattiin kun sibirattuu haa deessu sibirattuu haa boqottuuti sibirattuu haa jiraattuuti. Yeroo amma keessa jirrutti sooshaal miidiyaan babal'atee jiru keessatti akkamiin abbaa manaa ishii argatuu dhabdee namni naan jettanillee hin jirtu. Dhugaadha jecha dhugaadha. Suura isaa yoo gadhiifne waan adda addaatiin arguun gabaabaadha jechuudha. Garuu mucayyoon bilbilli ishiin qabattee dhufte bishaan irratti na jalaa badee ture jette isiniif himeera. Viidiyoo kiyya hin caqafne jechuudha isin hordoftoonni kiyya muraasne jechuudha. Bilbilli waan na jalaa badeefu suura isaallee bilbila warra kiyyaallee waa hundallee hin arganne waan jetteef mucayyoon beektanii. Maaliifuu odoo suura isaa qabaatte karuma gabaabaa aniyyuu maxxansee fi karaa yuutuubaan illee karaa feesbuukaan illee argatuu dandeenya jechuudha abbaa manaa ishee jechuudha mucattii kana. Innaa wanti kijibaa tokkollee hin jiru jechuudha. Ijoolleen naannoo kiyya jiraatan illee ni jiru isaan illee dhugaallee ragaa naa ba'uu danda'u. Ani immoo dhugaa dubbadheedhe waan isiniif kakadhu waa takka hin jiru maaliifuu namaa miti rabbiin na arga jechuudha.
namoonni tokko akka waan ani viidiyoo kanarraa dalagatuuf heduuti yoo dalagadillee rakkoon qabu kun hojiidha siniin jedha. Kanaafiyyuu ani mucattiin kun suura hin qabdu suura abbaa manaa beektanii malee suura abbaa manaatiin osoo barbaadee osoo argadhee baay'ee natti tola jechuudha. Maaliifuu abbaa manaa fi ilmoo isaallee namtichi kun ilmoo garaa akka jiru beeke malee ogguu ishiin baatii lamaati sanuu kan gargar hafanii jechuudha. Amma godeesseeyyuu mucayyoon baatii fooyidha jechuudha. Isiniif galee innaa kana keessatti wanti na kijibsiisu yookiin waan sobaa wanti na waraabsisullee takka hin jiru jechuudha. Waama dhugaa jirtu isiniif himaa jira jechuudha. Animmoo waan ogguun viidiyoo kana dalagu maallaqa na gargaaraa yookiin kana naaf godhaa jechuu miti. Aguma gahee obbolummaa keessanii nu jajjabeessaa haamlee nutti akka horatuuf mucattii kanaafillee haamlee haa taanu. Yeroo muraasa keessa ishiin illee yookiin chaanala mataa ishii banatuu dandeesse jechuudha. Maaliifuu chaanala mataa ishii kana immoo banatuuf mucattiin kun yeroo muraasaaf sammuu ishii kana qulqulleeffatuu qabdi. Haala jiruu kanallee baratuu qabdi. Anillee waan naa mijatu dideef jiruu biyya ormaa ima beektanii warri keessa jirtan jechuudha. Waan naa mijatu dideef baay'ee viidiyoolee gadhiisaa hin jiru. Maaliif yoo jettan gara dalagaa hambaa deema dalagaa deebi'ee mana keessadha. Mana keessa immoo mucaan kiyya hin jira ishiin hin jirti. Yaani wanti dubartiin dhumu miti hin beektanii dubartoonni hin beektu dalagaan dubartiin dhumu jechuudha gabaabumatti. Ani immoo baay'ee itti gammadee obboleettii kiyya kanaaf dhaabachuu kiyyatti itti gammada malee ittiin gaddusi ofitti sinaaru jechuudha. Maaliifiyyuu waan humni kiyya danda'e gochaafii jira malee waan humna kiyyaa olii gochaafii hin jiru. Namoonni na bira dhaabbattanis illee hin jirtanii. Ijoolleen hedduun illee ammallee na bira dhaabbataa jiranii jechuudha. Mucattii kana na gargaaraa jiru abshir jedhu bira dhaabbatu guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ijoollee hedduu jira maqaa keenyallee yoo dha'uu baattes waan naan jedhaniif malee maqaa isaaniillee ogguu isinii waame natti tola. Gargaaruuf namni nu ajajatu yookiin immoo namni nu beekuuf yookiin of mul'isuuf miti. Gahee sabummaa keenya gahee namummaa keenya baanaa waan naan jedhaniif jechuudha. Kanaaf malee ijoolleen hedduun na bira dhaabbataa jiranii guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Asumaanis innaa waa'ee mucattii kanaa dhugumaan waan seenaa dhugaa ta'eef baay'ee namatti dhaga'ama baay'ee nama gaddisiiftillee. Mucattii immoo yeroo bartanitti isinuu jaallatuu ni dandeessu dhugaa isinitti hima. Haaliif amalli ishiillee namatti tola. Nama gaariidha dhugaa waaqa isiniin jechuudha. Akka ijoollee yeroo kanallee miti yaani ijoolleedhallee umuriin illee garuu qalbii qabeettiidha. Hobsa horattee nama wajjin jiraatu nama dandeessudha. Garuu immoo rabbiin akkuma duraa ishiitti yaani abbaa manaa ishii wajjin wal arganii waliin jiraatanii yoo waliin rakkatanillee namatti tola. Maaliif yoo jettan aga fedheetti toluyyuu manni kun aga fedhellee ta'u itti dhaga'amuu danda'a. Namni mana ofii baratee nama jalatti jiraachuun baay'ee ulfaata dhugaa rabbii isinitti himuuf jechuudha. Garuu immoo kana hunda ishiin dhaabbattee jabaattee amma jabaattee jirti jechuudha. Baatii tokkoo fi akkas torbee akkas taateetti torban lama akkasidha. Kanaafiyyuu ishiin illee yoo rabbiin jedhee yoo rabbiin waan hunda sirreesse isinitti baatee dubbatuu dandeessi jechuudha. Mucaan immoo ilma waan argatteefu ilmi ishii immoo ifinaaf jedhama. Maqaa Oromooti ifinaafidha. Agamiyyuu dukkana keessa jiraadhu isaan waan ifa arguuf abdii hin qaba. Ammaaf dukkana ta'ullee ifa waan arguuf ifinaaf jedhee jira. Isin immoo Oromoon koo waan feetan naaf moggaasaa fi isiniin jettee jirti jechuudha. Maqaa kanallee haadhuma moggaafatee dhugaa dubbatuudhaaf ani baay'ee maqichillee natti tole. Haalaa fi jiruu ishii wajjinillee kan deemudha jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen Oromoo daandiirra bishaanirra guu deemtan of eeggadhaa. Haalli bishaanirra jiru haalli daandiin kun baay'ee namatti ulfaata. Namoonni argitan hin beektu nu arguu baannus dhageettiittillee dhageenya ijaan hin argine garuu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu rabbiin biyya keenyallee nagaa